Egaa imala milkii irratti rakkina hedduutu si mudata, qoree hedduutu si dura tarraawa. So imala milkii san kan irra tarkaanfattee rakkina si mudatu san irra tarkaanfattee deemuu dandeessu yoonii fi itti fufiinsan hojjettu qofa. Reeduun namaa har'a wanta kan jalqabaa guunii fi hamilee dhabe yookaan jechuun waan san goruudhaaf guunii fi wajjin haasa'ee if keessaa kaka'umsa dhabe itti fiisa. San booda ammas guunii fi jalqabee duubarraa jalqaba zeeroorraa jalqaba. Maaliif jennaan imalli milkiidhaa haa dhufu yaalii marraa duraatiin yookaan gocha yeroo duraatiin osoo hin ta'in irra deddeebii keessa. Itti fufiinsatu milkii biraan si ga'a. Yoonii fi jijjiiramuu baate akka jijjiiramutti hin jirtu sitti fakkaata malee jijjiiramaa jiru. Hin argitu maaliif guddinni yeroo takkatti waan dhufaatiin ijoolleen xixiqqashoon yeroo takkatti hin guddattu. Dalagaan tante yeroo takkatti hin guddattu. Barnoonni hanke yeroo takkatti hin guddatu. Ati yeroo takkatti hin guddatu. Saniifuu milkiin guddina waan ta'eef guddinni yeroo fudhata, guddinni itti fufiinsa barbaada. Saniifuu itti fufi. Horii buli.